Maqaan koo Daani'el Lafaan jedhama. Dhaggeeffattoota keenya kanaan dura viidiyoo baay'ee qopheesseen ture. Viidiyoon kuni Oromiyaa is Bleeding kan jedhamu YouTube channel irratti darbaa ture. Yeroo dheeraadhaaf wallaansoo saba keenya, roorroo saba keenya irra gahaa jiru, balaa saba keenya irra gahaa jiru, dhumaatiidhaa fi lafarraa ari'atamuu saba keenya irra jiru. Kana ilaalchisee viidiyoo tokko tokko baasaan ture yeroo dheeraadhaaf. Haa ta'u malee viidiyoo kana yeroo dheeraadhaaf kophaadhuma koo baasan ture. Har'a garuu akkuma carraa ta'ee keessummaa tokko waa'ila koo kan ta'e yeroo dheeraadhaaf kan wal beeknu wallaansoo kana keessa yeroo dheeraadhaaf kan waliin turre obbo Haftee Dafaati. Haftee Dafaanii qabadhee dhiyaadhe. Haftee Dafaa kuni yeroo dheeraadhaaf artiklii tokko tokko saba keenyaa fi waan sabi keenya keessa darbee wallaansoo sabi Oromoo keessa darbe waan ilaallatu si'a baay'ee katabaa ture. Karaan inni irra katabaa ture Oromoo kan baasu wallaansoo isaa jabeessee walabummaa isaa gonfachuu duwwaadha kan nu baasu kan jedhu toora kanarratti falmii guddaa gochaa nama turedha. Artikilii isaa obbo Haftee Dafaa yottanii Facebook yoo dhattanii hin agartu wanta inni katabaa ture. Si'a baay'ee nama mudhii hidhatee saba isaatiif falmu ture. Carraa argadheetanii akkuma carraa naannaan jiraadhu waan dhufeefaniini mee kottuutii waan tokko tokko haasofnaa saba keenyaaf wanta ta'u mee yaada kee immoo viidiyoo irratti nu ibsee gaafan gaafadhu tolee naan jedhee kunoo addana jira baga nagaan dhufte baafte. Baga nagaan galatoomii Daani'el ani obbo Siin jedhu riyaa dhaga'anii ani carraa kana kennuu keefis baay'ee isa galateeffadha. Galatoomii baay'ee nama dhibaa obbo Haftee amma rakkina guddaa jira waa'ee saba keenyaa kana haasaameen nu si'a baay'ee kana badee sana badee kanat ta'ee jenneetu buufnee baafna. Dhukkuba qoricha dhabe ta'e golfaadhuma qoricha dhabe ta'e waa'een saba keenyaa kun maaluma wayya jetta waa'ee wallaansoo kana. Wallaansoon kuni namni gadi ba'ee wallaansoon kun gaafa akkasii jalqabee wallaansoon kun kanarra deemuu tirra wallaansoon kun sanarra deemuu tirra kun kanat ta'e sus kanat ta'e jedhee hodeessa. Mee waa'ee wallaansoo kana maaluma jechuu barbaadda saba keetiin? Galatoomii obbo Daani'el wallaansoon argitee akkuma biyya lafaa irratti beeknutti waan guyyaa tokko guyyaa lamatti argamu miti. Hin argamnes kan wallaansoo Oromootti deebinee ilaalle nama baay'eetu hidhamee, nama baay'eetu du'ee, nama baay'eetu daraaramee, nama baay'ee waan baay'eetti nama baay'ee raga'ee as ga'e. Har'a jedhee har'a dhalate miti wallaansoon irraa godhe. Inni har'a biyya keessatti arginee immoo warri diina keenyaallee afaan keenya hin jaallanne jiru keenya dhengedde maqaleetti afaan Oromootti sirbaa turan. Afaan Oromootti sirbaa turan. Kuni wallaansoo keenya godhe. Wallaansoo keenya cimaadha. Namni keenyas cimaa ta'utu irra jira. Kanaaf amma kan jiru gidduutti kutuun ta'ini itti fufu. Wallaansoon amma Oromiyaan bilisa baata argattuutti dimookiraasii gadaa deebifnee rikileemii goonutti itti fufuudha. Waan tokko jiru. Inni si tokko nu kaachisuudhaaf kana goona jedhu kana goona ministeera faasinii goona jedhu. Maal ministeera beekaa godha kan dura. Tokko Tafarii Bandiifaa maal tokko lama dhisitti himu. Warri Itoophiyaa waan baay'ee hojjetaa turan. Kuni wallaansoo lamoota irratti hin deebifne itti fufe malee. Ammas taanaan kanuma. Si'a baay'ee waa'ee araara haasa'u. Araara jechuun egaa afaan Ingiliffaan maal jedhu reconciliation jedhama. South Africaanii reconciliation kan inni godhe gaafa mo'e godhe. Namoonni waa'ee reconciliation kana haasa'anii gaafa gaaffiin isaanii inni bu'uura ta'e sun gaaffiin isaanii bu'uura ta'e san deebii argatetu waa'ee ollaa wajjin araaramu waa'ee namaa wajjin taa'anii haasa. Amma sarratti maal jettate? Wallaansoon sabni Oromoo aadaan sana man jibbu.
Sabni Oromoo jibba namaa hin qabu. Hin qabu. Garuu namatu warra nu jibbe immoo warra immoo nu saame immoo warra nu ajjeese immoo warra horii keenya fudhate immoo warra qe'ee keenya saame immoo ofirraa gashina duraan dursine. Kana araarri nati jettu araarri takkaa hin jiru. Maal araaramtatu si saamanii utuu si ijoollee keedhanii utuu si ajjeesanii maal araaramta? Eenyutu araaramta? Isaanumtuu hin jenne maal araaramaa kana? Ati maaliif fidde? Si ati lolaa jirta? Yoo immoo amni nuti araaraman isaan nu fayyadaman malee ati simiti kan dubbii araaraa dubbatamu. Wansi dinquutu warra Itoophiyaanistii jedhaman kana jira. Waa'ee Itoophiyaa dimokiraatessinaa, Itoophiyaa wajjin araaramnaa kan jedhanii araarri kuni haasaan araaraa, haasaan nagaa, haasaan walii wajjin jiraachuu kuni si'a baay'ee kan inni dhaga'amu murna Oromoo biraa dhaga'ama. Murna Amaaraa biraa, murna Tigiree biraa, manna ilmaan Habashaa biraa guyyaa tokko dhageenye hin beekne. Yeroo hundumaa kan odeessu waan kana kan odeessu warra Itoophiyaati. Itoophiyaadha akka warra jedhu kana. Isaan himee maal jetta? Warra Itoophiyaan dimokiraatessinee keessa jiraachuu dandeenya rakkina hin qabnu jedhu maal jetta warra kanaan? Yeroo nama warra akkasii kan jedhu warra akkasii kan waan akkasii warra dubbatanii warra waan lamaaf tokko silxaana qabachuudhaaf obbeessisuudhaaf. Shortcut afaan Ingiliziidhaan. Karaa wallaansoo hin barbaadan. Wallaansoo dheeraa hin barbaadan. Karaa marganii shortcutiin akka fakkeenyaaf xiqqimi isaanii kan horii kennuufi yookiin immoo sulxaana guddaa kennuufi wanta akkasii karaa argatanii duwwaa ittiin ba'u malee saba Oromoodhaaf yaallanii miti. Warri araaramni jiru kunis kanuma. Maaliif sabni Oromoo lolii isaa hadhaa isaa immoo ijoolleen keenya gochaa jirtu kan biyyaa. Isa bira dhaabbannee isaan wajjin taanee lolii isaa kan deemsisuudha malee amma kaanee araaramne jechuun takkaa waan ta'u miti. Baay'ee gaarii. Tokko ta'uu jechuun jaalarratti hundaatiin miti namni tokko abbaa manaa fi haati manaan tokko ta'eedha Waaqayyo. Miti wangeelarraa. Jaalalarratti hundaa miti. Humnaa miti. Meerejiin Habashaa, meerejiin Oromoo fi Habashaa humnaan miniliktuu humnaan nama keenya keessa nama miliyoonni meeqa fixee harka 5 keessa harka 1 fixee tipe. Harka muree miil calanqootti darbatee waan fedhe godhe. Waan fedhe godhee lafarraa ari'ee. Lafarraa ari'ee kana meerejiin qabnu Habashaa jin kana. Kuni immoo argitee wanta akkasii deebifnee wanti fufne jechuun argitee kuni waan Oromoo miti. Even warri wayyaanee maal jedhan isaanii waa'ee maddamarii kana maal jedhu isaanii waa'ee tokko ta'anii jiraachuu kana maal jedhu. Article 39 isaanii maal jedha beektaa waraqaa irratti gaafa ollitoo dadhabnee abbaan karaa isaa deemaa jedha. Eelaa kun wayyaanee miti isheen biyya keenya alaa jirtu ajjeesaa jirtu ijoollee lafarraa saba keenya lafarraa ari'aa jirtu iyyuu maqaadhumaaf illee waraqata irratti article 39 murna 39ffaa jedhanii lafa kaa'anii maal jedhu yoo walii wajjin jiraachuu dadhabne gargar yaanaa wal finnaan jenna. Nagaadhaan walii wajjin jiraachuudhaaf ollaa gaarii taanee jiraachuu dandeenya. Ministeeriin keenya nammaa kun garuu nuyi xaafii maanyaadha gingishaadhaan gargar nu yaasuu hin danda'anidha. Kanaaf wajjin dafa qabna, wajjin daakamna, wajjin bixxilamna, wajjin qiixxaafaa taanaa jedhee haasa'a. Maal jetta kana? Kan jedhu karaa lamaan ilaalan. Tokkoffaa waa'ee ijoollee warra yuuzii keenya qeerroo kana hin beeku waa'ee qeerroon akka dhufe akkamitti akka dhufes hin beeku. Qeerroonis kan maaltu fide akka jedhu beesikaalii hin beeku. Jechuun innaa beekayyuu dubbachuu hin barbaadu. Egaa kuni qeerroo kan fide rakkina. Ijoolleen dhalattee lafaa baatee nama ajjeesuu yookiin immoo dhagaa nama darbachuu hin jaallattu. Ijoolleen taphachuu jaallatti. Rakkinni garuu gaafa isaanii as ilaalanii achi ilaalanii hundumtuu kan itti dhufaa jiru rakkinni akkasii ta'e ofirraa amma fedhetti ofirraa hambisu. Kuni kana amma isinni kan waa'ee qeerroodhaa qeerrooni biyya balleessaa jirti. Qeerrooni kun salaamii dhoowwachaa jirti maaloodhaa jedha. Garuu maaliif waan qeerroo maaltu kana gadhee qeerroo maaltu fide kana. Kana maa utuu baree booyyuu salaamii kan balleesse wayyaanedha. Kan nama qalu wayyaanedha. Kan agaazii dandeemee nama doorsisu wayyaanedha.
maal salaamin kan dhufu yoo yaadeen baddeedha. Yoo nagaasiin hundumaa dhowwanidha. Biyya keenya kan keenya kan ta'u gaafa amanneedha. Malee salaamiin shalatanii dhufaa miti. Salaamiin kan dhowwate salaamii isaanii habashaadha. Kan salaamii Oromoo dhowwatee biyya keenya dhufee saamee waliin biyya isaanii isaantu dhufe biyya keenya. Dhugaadha. Amma kan jenne immoo qeerroonis kan jedhusi nurraa ka'aa biyya keessatti gala abbaa biyya uneedha. Kan keessa nanni fudhanna hin jenne. Nama gudeedaa jiru nama sillisee nama qabee jiru. Mana keetti dhufee dhibe. Mana keetti dhufee si gudeedaa kan jiru kana lafa kee gudeedee biyya kee gudeedee aadaa kee reeppii si gochaa jiru kana jalqaba narraa ka'i. Gaaffinni jalqaba narraa ka'i. Wajjin bullaan waan rakkinaa. Isa booddee dhufu. Hin jiru. Namni tokko dhufee mana kee dhufee yoo si saame yoo si ajjeese waan wanti qabdumaa sirra fute hankoo ta'ee maal dabere. Dura sirraa ka'uutu irra. Isa booddee teessee haasa'u. Isa booddee teenyaa. Akka namaatti si ilaala. Dubbiin kan jiru qeerroo akka jira. Biyya kaafanii irraa ijoolleen keenya kaateetti abiddi ijoolleen nagaadhaan deemaa jirti. Kan sibirra barbaachisu as deemtee achi deemtee gurgurachiitu hin ta'in saba Oromoo gurgurachiitu hin ta'in qeerroo bukkee dhaabbadhu dhugaa yoo saba Oromoof ta'e. Qeerroo bukkee dhaabbadhu iddoo nagaani. Wallaansoo qaban kana iddoo nagaani. Malee olii fiiganii Habashaa wajjin taanaa maaloo Itoophiyaa wajjin tokko taanaa miti qarsoo kana wanta akkasii kun waan ta'u miti. Very good. Kanafi wallabummaan Oromoo kan dhufu yoo wallukaa dhaabbatan booda kan wallukaa dhaabbatan immoo qeerroo wajjin dhaabbadhu. Kana. Kanarratti dhuftee dubbachuu keetiif baay'een si galateeffadha. Waan kanarratti dabaltu waan dhaamsa saba keetiif dhaamtu maal qabda? Waan dhaamsa saba qabu wallaansoo keessan dillatti hin deebinaa. Qeerroo bukkee dhaabbadhaa. Akkuma waliin teessanii akka waliin jirtan ammatti gara fuulduraatti itti fufaa. Walbummaa Oromoo amma dimokiraasii Oromoo dhaabnee biyya keenya gadaadhaan bushinutti gara fuulduraatti deema. Teellaatti hin deebinaa. Maaliif warri Habashaa yeroo baay'eedha isaan kan isaan ministeera meeqa Oromoo maqaadhaaf si fidan. Kuni wallaansoo Oromoo hin dhaabne. Ammas itti fufuutu nurra jira. Malee waan tokko waan teellaa deebinu hin jiru. Goyyumsuudhaaf waa isaan kana godhanii inni immoo ittiin gowwoomnu kana. Baay'ee si galateeffadha kanarratti dhuftee yaada kee ibsuu keetii fi anis kan hin dhaamu kanuma. Ija keessaniin agartaniitu waan isin irra gaa'eeru akkamittiin akkasin ajjeesaa akkamittiin lafarraa akkasin ari'aa jiran akkatti jireenyi keenya keessan akkasinitti dhiphataa jiru ija keessanii waan agartaniif kaatan isaantu lafa keenya nurraa ari'e isaantu biyya keenya nurraa fudhate isaani kan hammeenya nu barsiise isaantu hidhaa keessatti nu darare isaantu qeensa nurraa buqqise isaantu hiriyoota keenya ija keenya duratti rashanan hiriyoota keenya ani keessumatti usoon ilaaluu moo'ee abdoo Iggazu Waaqee Gazaaheen Kaasaawun Damisee Kabbadee Damisee ija koo duratti kan isaan qalan gara jabina akkasii nutti agarsiisanii garaan nu madaa'e kanaaf iyyuudha nuyi bilisummaatu nu baasaa. Formation of Independent Republic of Oromia hamma gaafa sanaatti deemuu nurra gaafa sana kan nuyi waa'ee reconciliation isa jiru araara kana haasa'amu namni eega bilisoome nama reeppii nama gochaa jiru ofirraa darbatanii kaasaniitu ta'anii wajjin haasa'u yoo dhuma wajjin haasa'uun barbaachise yoo madaan kee kun sii qoore yoo inni balaan sirra ga'e kuni narraa ba'eera gaafa jettee duwwaadhatu gaafa sanatu waa'ee reconciliation haasofta. Kanaafi warra akkasii arraba gaarii haasa'anii afaan gaarii haasa'anii saba keenya afaan faajjessan kana hubattanii xiinxaltanii hin jirtanii waan isaan deemaniif bartanii gara fuulduraatti akkasii wallaansoo keessanii itti fuftanii isin gaafadha. Galatooma fayyaa ta'a Abbo Abdi. Fayyaa ta'a galatooma. Baay'ee galatooma. Fayyaa ta'a.